qabu to barbaade mootummaan achitti qabanu amma asitti maal goona isa ta'an nare maal goona saariin. Mucaan hin hogganu hoggansa koo jalan jiru of danda'ee baheeraa inni dhimmi isaanan ilaallatu jedhee himadheen ture jedhan dhuguma himatanii ofirraa buusanii turanii. Nu biratti homaa wanti himatanii hin jiru wanni beekus hin jiru ani kan hayaa inni mootummatti dhiyoo jira barsirritti beekorri mootummaan amma isa achi jiru asitti dhufnee maal jennee mee to'anna maal jennee isa ariinas mee. Ayyee Inspektar Muhammad ulfaadha galatooma. Odeessa aanuun waraabessi erga dhiyoo naannoo Finfinneetti nama nyaatee booda qe'ee jireenyaarraa fageessuuf tarkaanfii akka fudhataa jiran aanga'aan BBC'tti himan. Akka poolisiin magaalaa Laga Xaafoo jedhetti torban lama dura ga'eessi ganna 30 abbaa ilma tokkoo ta'e halkan sa'aatii 3 booda qe'ee jireenyaa ammayyaa CCD jedhamutti waraabessaan ciniinamee yeroosuma lubbuun isaa darbe. Yaaddoo kana qolachuu fi gaaffii bulchiinsi magaalichaa dhiyeesseen ekspertoonni federaalaa fi naannoorraa walitti dhufan halkan 3f waraabessaa adamsaa turan. Abbaa taayitaa eegumsa bineensota bosonaa Itoophiyaatti daariktara hirmaannaa uummataa kan ta'an obbo Baankii Buddaamoo waggaa 2 keessa waraabessi Finfinneetti nama 8 ajjeesuu BBC'tti himan. Ammayyuu taanaa haala tarkaanfii tibbana ture gaafateera. Eessatti nyaate? Nama akkamii nyaate tarii beekamoo odeeffannoo qabdu sin? Nama horii isaa giddu galeessaati. Nama achi keessa jiraatu. Waraabessi kun amma yoo foon namaa baratee booddee rakkoo guddaa ta'uu danda'a. Kanaaf mala nuu kaayanii. Opereeshinii guyyaa meeqaaf raawwattan isin? Guyyaa 3 qofa. Halkan hidhachuudhaa miti dhukaasa dhagaa turreedhaan jiraattoti? Sirriitti hawaasaaf hubannoon kennamee dhukaasni sababa kanaaf dhukaa sa'aatii haganaatti fagaa haganaa qofa dhukaasa kana waan biraan seenaa waraabessa nama nyaataa jiru kana muraasa isaa keessaa eebbisuudhaaf jennee poolisii magaalaa namoota adda addaa wajjin erga dubbatamee hojii galameen booda digalamee jechuudha hojiin kun. Jiraattonni dubbisne maali waraabessi guyyaa 12:10 ba'aa jedhu amma eegga tarkaanfii kana fudhatamee booda wayi furmaata argate. Torbaan hojiin geesse iyyuu amma dhageessee hordofna bakka maandeesaa kan dubbisuudhaan akka bosonatti deemu bakka jireenya namaatii fi waraabessaa akka adda ta'u waan bakkitti waraabessi daate kun mana nama kan dhageetti manuma ijaarameen xumuramne keessa dhaqee mana isaa godhateedhaan akkasii. Manuma ijaarameen xumuramnee fi gala isaa banatti jiraatee amma tajaajila isaa cubbuu qaban ture banaa jedhisa. Qaamaanis dhaqee ilaaluu yoo baatu ogeeyyiin gabaa sana erga haala akkasii kan natti himan. Ijaarsi rakkoo qaba haala mijataa maandee waraabessaa akka ta'uuf haala mijataa kan uume. Wanni akkasii kun baratamaadha waraabessi nama nyaachuun dur horiifaa nyaata fagootti. Kun salphaayyuu magaalaa Finfinnee keessatti ammaatitti gabaasa qabnuun waggaa 2 keessatti dhaga nama 8 akka ta'e jira kan nyaatamee jiru. Namaayyuu kun xiqqaadha jechuun nan jenna. Maaliif hoo jenne bakki jireenya waraabessaa namaan kan ta'e waraabessi inumaayyuu namaa waliin makameera amma bosonni hin jiru bosonni illee garmalee waan manca'aa dhufaa jiru. Waraabessi gara manaa akka dhufu godha. Bakka ciisanitti immoo warra daandira jiraatan immoo akkam akkamii waansaa? Tokko halkan kan socho'uus jira kan bakka ciisu ol seenee fudhatee baay'een nyaatees jira. Daa'imman galgala sa'aatii naannoo 12 hanga 1 socho'an jiru. Haala mijataa yoo argate haalli nyaataaf jira jechuudha barataatiin akka warra Amma odeessaalee gaggabaaboon isinitti hima. Ministeerri geejjibaa fi loojistiksii Itoophiyaa guyyaa har'aa balaa xiyyaaraa Boeing 737 bara 2019 lubbuu namoota 157 galaafate ilaalchisuun gabaasa marsaa xumuraa baaseera. Akka gabaasa kanaatti seensariin kaattuu bitaa xiyyaarichaa Angle of Attack akkuma xiyyaarri lafaa ka'een rakkoo godhatee daataa dogoggoraa gara kutaa to'annoo balaliitti erguu eegale. Kun immoo sirna to'annoo xiyyaarichaa MCS jedhamu jeequun akka balaan qaqqabu taasise. Sababa hongee Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaatti mudateen lakkoofsi daa'imman rakkoo hamaaf saaxilamanii ji'a 5 keessatti dachaan dabaluu UNICEF beeksise. Akka gabaasa UNICEF kanaatti sababa jijjiirama haala qilleensaa qaaleensa jireenyaa sadarkaa addunyaatti uumameen walitti bu'iinsaa fi hanqina oomisharraan kan ka'e beelaa fi dheebuu hamaaf akkasumas dhukkubaaf saaxilamaniiru. Odeessaaleen gaggabaaboo kanuma.
odeessa dhumaan Itoophiyaatti hojjaa isaan tokkoffaa ta'uun isaa kan himamuuf dargaggoo Nagahoo Jimaa hidhaa torbee lamaa booda kamisa kaleessaa gadhiifamuu hime. Waa'ee turtii isaa BBCf kan qoode dargaggoon kun waajjira poolisii magaalaa Maqiitti hidhamuu fi mana murtiitti akka hin dhiyaannes dubbateera. Waa'ila koo hiikaa fi Xasaatu dubbise. Iddoo wayitoo soon hiriyootaan koo wajjin bashannanaa jirudha isaan kan dhufanii na qabani. Achuma magaalaa Maqiitti moo bakka biraati? Magaalaa Maqiitti jechuudha. Achitti dhufanii na qabaniyyuu achi booda poolisichi na qabee maaliif na qabdu maalumaan jedheenii jennaan. Dhibba darbe kana waan poosti gochaa turtanii beektaa waan ta'eef kanumaaf waajjira poolisiitti barbaadamtaa naan jedhe. Maal poosti gochaa turte yeroo sana? Ani yeroo sanatti wanti poosti gochaa ture uummata Wallaggaa qeef qabeenya isaaniitirraa buqqa'aa turanii akkasumas immoo warroota faannoo Amaaraatiin ajjeefamaa turan san warrootumsan sanan poosti gochaa ture. Malee wanti biraa hin jiruyyuu. Gaafa si qabani poolisiidha moo nama wayyaa siviilii uffate moo akkamitti si qaban?